har'a deemsi kiyya wal barnoota karaa hordoftoota hawwaatuubii walitti nu fidee jira. Ashamaa harka fuune hordoftootaa fi kabajamtoota hawwaatuub jirra jirtuu baga jiraattan ammallee jiraadhaa. Har'a an ilmi keessan gaafiin gaafatame tokko hanga 21 gaafiinaa dhiyaate isinii deebisuudhaaf hawwaatuub irratti isiniif dhiyaadheetiin jira. Kan na gaafates sabboontuu takka ammoo shamarree takka obboleetti keenya hawwaatuub takka hawwaa wallaggaatu gaafii tokko hanga 21 na gaafattee jirti. Isiniif deebisuuf dhiyaadheetiin jira. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu wajjiniin turaa affeerraa kooti. Karaa gaafii kootiitti achis hin dabarsa. Gaafii koo eegaluun dura hordoftoota koo nagaa gaafadhu jettee gaafadheetantu jira. Hammas irra deebi'ee nan gaafadha. Jirra jirtu ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota hawwaatuub isiniin jedha. Karaa gaafiittiin achis hin dabarsa. Maqaan kee Xaahir Kamaal ta'uu osuma beeknu maqaa biroo dabalataa ni qabdaa jette. Maqaan kan koo kanumaan itti dhaladhee itti of baree haadhaaf abbaan kiyya naa baase Xaahir Kamaali. Maqaa akka nam tokko social media maqaa jijjiiratee fayyadamu sana hin qabu. Ammoo Facebookaa fi TikTokiidha kan hin fayyadamu. Facebookiin fi TikTokiin kiyya Xaahir Tokkummaa Oroo jedha. Tokkummaa Oromoo waan hin jaalladhuufan Tokkummaa Orootti moggaafadhee maqaan kiyya kan ittiin dhaladhe Xaahiruma Kamaali. Karaa gaafiittiin isin dabarsaa. Yeroo hedduu shamarran Oromoo jaalala siif qaban ana dabalatee hunduu siif dhiyeessa. Deebiin kee maali? Ijoollee Oromoo anis hedduun jaalladhaa, hedduun kabajaa. An garuu ijoollee Oromoo kan hin jaalladhuuni dhaaba isaaniitii fi bareedina isaanii takka qabeenya isaaniitiin madaaleetii miti. An Oromummaa nama Oromummaa dhiigni isaa Oromummaa qabu hundaa'u nan jaalladhaa, nan kabajaa. Kan na jaallattanis jaalallis laafes kennaadha. Galatoomaa ulfaadhaa anis hedduun isin jaalladhaan jedhaan. Karaa gaafii kaanitti isin dabarsaa. Gosoota ispoortii keessaa maal jaallattaa? Maal immoo dandeessaa? Gosoota ispoortii keessaa ispoortiin fayyaadha. Ispoortii hundaa'u nan jaalladha. Angaruu kan yeroo tokko shaakalu waan akka kushaappii, waan akka hadiida kaasuu, waan akkasiiti. Yeroo tokko yeroo hundaa miti. Kana haalaan hin jaalladha. Ishee gaafii shanaffaan gootota jimmaan qaban beektu tokko lama maqaanuu dhahi. Gootonni jimmaan qabdu hedduudha. Gaafiin kun gaafii an yeroo dheeraaf of gaafadhee waan kana haala beekamaa ta'een waan kana dubbadheetan ture. Irra hedduun namaa yeroo waahii jimmaa dubbatu keessatti ijoolleen zabanaa warri social media fayyadamanu jimmaan kana qeeqoo guddatanii. Jimmaan garuu akkuma biyya biraatti hayyoos qabdi, gootas qabdi, sheekas qabdi. Yoo biyya biraatti kutaa biraatii ol ta'u malee kutaa biraatii gadi miti. Saniifuu gootonni jimmaan qabdu hedduudha. Kan Oromummaadhaas wareegames hedduudha. Yoo maqaa isinii kaasu ta'e fakkeenya kan akka Shamsaddiin Xahaa godina Jimmaa aanaa Sigimoo keessatti dhalate inni qabsaa'aa jabaadha. Nama bara Tigiree qobaasaa diina nama 20 oliin wallolee dhukkee irraa kaasaa turedha. Ammoo ammas kan akka Dagaa Doonee godina Jimmaa aanaa Gaattiraati inni ganda Dooneetti dhalate. Qobaasaa nama boolla tokko keessa taa'ee qobaasaa Tigiree nama 30 ol fixeedha. Makiinaa Tigiroon ittiin deeman takka waraanni jechuudha. Waraanni yeroo sanaa ittiin deeman makiinaa 15 ol bakkatti gubeedha. Dagaa Doonee jechuun goota akkanaa hedduu qabdi Jimmaan. Garuu hin dubbatamu. Maaliif irra guddaa uummanni Jimmaa kuni of dhaadhessuu hin beeku. Of dhaadhessuu jechuun kiyya of faarsuu gootota of keessaa seenaa of keessaa kana hedduu kalas inni godhes godheetuma dhiisa inni godhames zim jedhaa of isuu hin beeku, of dhaadhessuu hin beeku. Kanaaf akka waan hin jirree godhameetii bira kutama yeroo dheeraa. Saniifuu goota hedduu qabdi
beekaas hedduu qabdi, hayyuus hedduu qabdi, sheekas hedduu qabdi. Wanni kanaaf maaliif beektanii Jimmaan keessatti wanni sadarkaa qabu, wanni ol fuudhamee dubbatamu, wanni dubbatamnaan illee sirraa dhageettii qabu waahii amantiiti, waahii ulamaayiiti, waahii diiniiti malee waahii gama qabsoo wannaa kana duutullee ajjeesitullee hedduu waan kalas hawaasni Jimmaan keessaa waa'ee amantii malee waa'ee wannaatti hin himneef cal godhamee dhiifama malee akkuma kutaan biraa qabdutti Jimmanis hayyuus qabdi, gootas qabdi, qabsaa'as hedduu qabdi. Qabsaa'aan Jimmaa har'aa miti kan gaafa duraanii kan gaafa Minilikii kaasi mootii guumee kaasi seenaan isaanii hedduu jira. Seenaa kana inuma barraa jennee inshaallah inuma dubbatama. Yoollee warri nu duraa dubbachuu dhiise nuti dhaloota ammaatu dubbata. Seenaan Jimmaa waan dhokachuu maluu miti hedduu jira jechuudha. Ana kanaafaa jira garuu namni hin beekne hedduu jira. Akkasi gaafiin jaaffaan ati maatii keetiif nama meeqaffaadha? Obboloota meeqa qabda? Hanga maatii kootiif dhiira anuma hangafa qaba abbaan kiyya. Shamarran immoo na dura shamarran sadi moo akkana. Shamarran sadi moo afur akkana. An dhiiraaf hangafa abbaan kiyya hangafaaf anuma qaba. Gaafii torbaffaa osoo hin sobin nama meeqa ijaazaa buufattee jirta? Astaghfirullah lazim. Ani daa an ergan biyya kana dhufee amata tokko. Suudi Arabiyaa kana ergan dhufee waggaa tokko. Waggaa tokkoon kana keessatti bakki hin jiru Makkaadha. Makkaa jechuun akka amantii keenyaatti akka nuti xamannutti biyya keessatti yoollee maasiyaa qabaatte dhuftee haraarama kadhannaan maasiyaan sirraa bu'uudha Makkaan. Akka addunyaatti jechuudha akka amantii musliimaa addunyaarra jirutti hordoftoonni amantii musliimaa Makkaaf Madiina biyya haraaramaatti beeka. Saniifuu an biyya kana keessa argan dhufee haraama dalagee sin beeku ijaazaa buufadhee sin beeku buufachuufis hin taa'u. Ijoollee seeteetii atillee gaafii kana dhiyeessite garuu areeduma nabe malee nama guddaadha areedaa biqilchuutti hin jira. Hoggaan qorattoota saayinsii gaafadhus amata kana keessa sirriitti ni baastaa naan jedhani. Akkasi. Gaafii 8ffaa obboleettiin eessuma keetii intalli akka akaakayyuu keetii siif maal keetii maal jechuudha? Obboleettiin eessuma kooti intalli akaakayyuu kooti anaaf maali? Obboleettii haadha kiyyaati. Haadha jenna akka haadha Jimmaatti. Obboleettii haadha akkuma haadhaatti. Garuu akka loqodaa Harargeetti waan hin Harargee tureef loqoda isaanii fayyadama hedduun fayyadamaan saniif akka loqodaa Harargeetti haboo jedhamti. Habootti hin beeka. Ana garuu akka Jimmaatti obboleettii haadha kiyyaa wallaahi ummaa hedheetuma waama akkuma waan ummaa kiyyaatti jechuudha ummaa hedheetuma waama maqaa biraatti hin beeku garuu Harargeetti hin guddadheeni amata hedduun waan Harargee ture ammas ijoollee Harargeetti wajjin waan hin tureef habootti hin beeka. Gaafii 9ffaa tokko filadhu osoo siin jedhanii eenyuun filatta? Jawaar, Marroo, Baqqalaa, Mararaa. Allah. Isaan hundaawwan ija mirgaa ija bitaa tanaaf. Jara hundaa'uunan jaaladha. Jara hundaa'uunan kabaja. Hundi isaaniituu bakka naa qabanii Marroos bakka itti jaaladhuun qaba. Gaafa diinni na ildiimu Marroon abdadha. Gaafa beekaan na ildiimu Jawaariin abdadha. Isaan hundaawwan bakka itti abdadhuun qaba. Abdii gama rabbii osoo hin taane gama siyaasaa gama gabrummaa kana keessatti malee isin amma yeroo namni akka jedhe astaghfirullah namni abdatan rabbiin qofa jettani isa gama rabbii hin tunne gamti rabbii gama rabbiiti san eenyunuu rabbii waa wal qixxeessuun qabu gaafii amma gaafatame keessatti jira kana irratti waan inni eessoon jira hundaa'u nan jaaladha nan kabaja ija mirgaa ija bitaati garuu Jawaariin irra jaaladha maaliif waan hin Jawaariin tokkoffaa Jawaar kalas Jawaariin jaalaluma addaan qabaaf osoo siyaasaas ta'u osoo oromummaas ta'u osoo jira kan wal hundaa'u akka lubbuu kiyyaatti jaaladhu Jawaariin jaalala addaan qabaaf ibsuu hin danda'u jaalala hanganaan qabeedha ibsuu hin danda'u jaalala daangaa hin qabne hin qabaaf isan filadha isaan hundaa'u garuu nan jaaladha. Ishi kurnaffaa nyaata aadaa Oromoo keessaa kan naannoo kamii jaallatta? Uffata aadaa hoo? Nyaata aadaa wallahi naannoo biraatti nyaadha hin beeku ani
nyaata aadaa naannoo biraatti nyaadhee hin beeku garuu waan nyaata naannoo kiyyaa nyaadhee beekuuf kanuma jimmaati garuu waan hin nyaadhee hin beekneef silaan beekee yookaan kan sanarra miidhagu arguutu mala amma waan hin beekneef kanumaan argee sanin jaalladha. Uffata aadaa kan waliigalaa amma yeroo dura uffanni ammayyaan akka amma yeroo kanaatti hin jiru amma uffanni aadaa hundaa'u Oromoo guutuu kan qabatu ammayyaa'ee ba'ee jira uffata san hin jaalladhaan an kutaan kamtuu ana ija mirgaa ija bitaa waan ta'eef ani kan ammayyaawaa san hin jaalladha kan Oromoo guutuu walitti qabatu san hin jaalladha. Gaafii 11ffaan shamarran Oromoo naannoo kamiitu jaalala beekti miidhagina hoo Allah shamarran Oromoo kanumaan arrabsee kan hin dhiisuun qabuun dhugaa rabbii himuudhaaf an shamarran Oromoo kan hin arrabsee kan hin dhiisuu hin qabu isaan hundinuu hedduun itti miidhagani hedduun jaalladha adda qoodees hin beeku kamtu jaalala beekti kan jettu immoo an shamarran Oromoo kan jaalala beektuuf kan jaalala hin beekne madaalee hin beeku waan hin madaalee hin beekneef hangan arge keessatti shamarran Oromoo hangan arge keessatti hundi isaaniitu jaalalani beekanii kabajaan beekanii safuuni beekanii shamarran Oromoo hin babbareedanii hundi isaaniitu waggaa aadaa isaaniitiin faayamanii afaan isaaniitiin dubbatanii jedhan hedduunatti miidhaganii hedduun jaaladhaa hedduun kabaja isaan hundaa'u ija mirgaa ija bitaati kan hin keessaa qobaatti faallaa adda ta'e natti mul'ate wayiin qabu isaan hundinuu hoggaa laalu bakka isaaniitti hoggaa laalu isaan hundinuu anaaf akka tokkoffaatti ilaala jechuudha akkasi. Kudha lammaffaa magaalaalee Oromiyaa keessaa kan masaraan moototaa keessatti argamu kamii? Kanagaa masaraa Jimmaan jedhaan kana masara Abbaa Jifaar Jimmaadha garuu Iluus kan Abbaa Boraa jira garuu sun hedduu hin dubbatamu waan wallahi manni hawaasni karaa keenyaa kun hedduu waan seenaa kana birqii godhee akka kutaa biraatti dubbatu osuma beeku osuma argu hedduun isu maaliif akka ta'e hin beeku sanis la sirriitti wanna jechuu qaba. Jimmaadha kan immoo hedduu dubbatamu masaraa Abbaa Jifaari. Gaafii kun osoo jechoota Jawaar Muhammadii fi kan obbo Lammaa Magarsaa kam yaadatta nuuf jedhi jechoota Jawaar Muhammad hedduudha kan yaadadhu hin dagadhu yaan jechoota isaa hedduu hin dagadhu sammuun kiyya yoo waan biraa seef nan goone illee waan isaa hedduu seef na godha jechoota Jawaar Muhammad tokko yoon siin jedhu ta'e jechoota hiikkaan isaa dhuma hin qabne ammoo warra duraa dhiisaati warra amma zabana yeroo jirru kana keessatti arguu jirru keessa biyya kana keessatti takkaa nama Oromoo ganee milkaa'e hin garree jedhe nama hungaa'e malee jechoota kana hin dagadhu jechoota obbo Lammaa Magarsaa kan hin daganne tokko jira mootiin keenya ummata keenya jechoota kana ammas jecha kana hin dagadhu jechoota kana lamman hin dagadhu akkasi. Gaafii 14ffaa Ahmad Boorishaamo naawwii jabal irra jaallatta tokko filadhu la inni kun saabbootan kiyyaan addana baasuudha maali kun gaafii ta'u miti jechuudha an jira lammaanuu hedduun jaalladhaa hedduun kabajaa isaan hundinuu anaaf hiriyaadha amma isaan hundinuu anaaf gandaa gandummaa osoo hin taane an gandummaa kana hedduun beekuyyuu natti dhiyaatanii isaan lamaan jidduudhaan naawwis Ahmadiinis ganda isaanii lamaan jidduudha isa kanatti dhaquuttis jedhi lamaanuu naaf an wasata isaaniiti jechuudha naaf tokko saniifuu isaan lamaanuu nan jaalladha nan kabaja tokko filadhuun dirqama silas asirratti seenaa wanna jedhaan jirtu anituma dirqama ta'eyyuu kan hin filadhuun qabu jedha lamaanuu nan jaalladha. Osoo Mubaarik Musammaa gaafii gaafadhu siin jedhanii maal gaafattaa Mubaarik Musammaa osoo gaafii gaafadhu jedhanii wanni gaafadhu Mubaarik Musammaa hedduun jaalladhaa hedduun kabaja nama yeroo dheeraa ijoollee Oromoo kana yoggaasii rakkatti jaallaluu hin dandeenye yeroo hunda rakkoo ijoollee keenyaatiif sagalee ta'uudha hedduun jaalladha hedduun kabaja gaafii nan gaafadhu garuu maaltu biyyaas baase akkamitti biyyaa baate erga biyyaa baate yoo la waan tokko nan gaafadha dheekee dhiise
hangam geessee kanumaan gaafadha waan biraas laa gaafadhee fixeetan jira kana qofan hin gaafanne. Wanin maaltu biyyaa si baasee dhuuf waa yeroo hunda waa hirakkoo Oromoo kana dubbatuuf miidhama uummata hawaasa keenya kana dubbatuuf atoo wanni biyyaa si baase sun hacuuccaa mootummaati moo rakkoo akkamii biyyaa si baase isa jedhu gaafadha sila. Gaafii keessaa osoo hin taane gaafii miidiyaarraa. Gaafii 16ffaa erga Suudi Arabiyaa dhufte ji'a Ramadaanaa keessa guyyaa dhokattee nyaattee beektaa. Suudi Arabiyaa ergan dhufe. An Suudi Arabiyaa sooma tokko qofan soome. Suudi Arabiyaa ergan dhufe sooma tokko qofan soome. Sooma dheengadda kute qofa sooma duraanii asin jiruwan biyya biraatiin jira jechuudha. Saniifuu an alhamdulillah bakkin itti soomes Makkaa. Akka ajaa'ibaatti wallaahi osoon cabsuu dhiisii dhokadhee nyaachuu dhiisii rabbi moo naman dhokadha alhamdulillah namantiin kiyya muslima. Soomni immoo waggaa naanna'ee natti dhufa waggaa dhufu gahuu fi hanqachuu kiyya rabbiin na beeka waggaa dhufu dhiisaati torbaan dhufu iyyuu gahuuf dhiisuu waan rabbi na beekuuf ani waan hin of hin beekneef sooma waggaatti na naanna'ee dhufu ani nan nyaadhee iyyuu hin yaadu osoo jiini lammadaa itti naa dabalame iyyuu nan sooma maaliif waan amantiin kiyya muslima ta'eef amantii kiyya keessaa isa tokko kun. Seera amantii kiyyaa ulaagaalee amantii kiyyaa keessaa soomanni isa tokko waan ta'eef an waan waggaadhaan naanna'ee na dhufuuf nan nyaadhee illee yaadu nyaadhee illee hin beeku silaafuu immoo erga dhufee an waggaa tokko qofa sooma tokko qofa asitti soome. Akkasin jedha gaafii 16ffaa jaalalaan qabamtee boossee beektaa. Jaalalaan qabamee wallaahi boo hin beeku jechuun an jaalallina qabee jaalalaaf jecha boo hin beeku. Ani wanni na boosisu addunyaa kana irratti waan lama qofa. Waa lamaan rakkina namaa argu waan amantii kana nama sirriitti amantii kana quuqu yookaan immoo amantii kana tuffii amantii kana ol baasee amantii kooti natti mul'isu. Waan kana akkan godhu dhabe humna kooti ol ta'e na boochisa. Kana lamaan maleen wanni biraa wanni na boochisaa hin jiru. Alhamdulillahi. Maaliif wanni hin boonyeef waan hin jaalladhe sana yoon argachuu danda'e karaan argachuu danda'uun sana itti qaxxaluu yoon immoo argachuu hin dandeenye dhugaa sammuu kiyyatti mee irraa of deebisuu saniifuu ittiin ba'u jechuudhaan. Gaafii 18ffaa hayyoota Oromoo keessaa eenyuun jaallatta maaliifi? Hayyoota Oromoo hundaa'uu nan jaalladha hundaa'uu nan kabaja. Kan inni immoo jaalladhu akkuma hammaan dura isin himee jira dabarsee ka'ee an ilmaanuma Oromoo keessa ilmaanuma Oromoo ta'e namuma Oromoo ta'e dhalate keessa namni Jawaar Mohammad irra jaalladhu hin qabu. Waan kanaaf onneen keenya jaallataaf hin beeku. Hedduun jaalladha kalas. Maaliif wanni isin jettanuuf immoo maaliif jedha gaafiin eenyuun jaallattaa maaliif jaallattaa jedha. Wanni jaalladhuuf waan inni beekumsaaf dandeettii isaa hundaa'u gama Oromoo deebiseef waan inni fidaa Oromoo ta'e akkuma nu argaarru kana Oromoof jecha waan inni ta'e Oromoo tusaaf waan ta'e malee inni Oromoodhaaf waan inni ta'e akkuma nu argaarru kana waan inni itti mun qabu kanaafan jaalladha. Jawaar Mohammad waan inni itti mun qabu kanaafan jaalladha. Jawaar Mohammadin jaalladha. Gaafii 19ffaa atolu jennee harree qallee toluu dinnaan harree ganne hiikkaan mammaaksa kanaa akkasitti fakkaatutti nuuf ibsi. Hatolu jennee ilmaan mallas 4 kiiloo galfanne amannee amaanaatti kennanne ilmaan mallas amalli barannii suugaa akkuma duraanii nama ajjechuu turan hidhuu turan abbaa jalatti baratanii raanni harree jala ooltu takka goromsi jabbiin harree jala ooltu dhuufuu bartii jedha Oromoon. Ammaas haati dhagaa sareen dhagaa irraa biyyaadha jalatti bartii jette Oromoon. Wama duraan gaa kitaaba duraan qaraanii mataa keessatti seeftee jiruuf ajjechaa fidhaan sun hin dhaabbanne kanumatti ni kadhaani. Haa tolu jennee keenya jennee ol laqannaa nu kayyannaa nus dhiifnee irraa deebine. Haa tolu jennee harree qallee harree toluu dinnaan harree gannee jedhe. Haa tolu jennee ol laqannee toluu dinnaan nus ganne.
kanuma wanni biraan jiru osoo inni osuma keenya ta'u maal goonaga yoo inni keenya hin ta'in nuti kan jira keenya jechuun hin danda'amu yoo ati kan koon ta'in yoo an kan keen ta'in ati kooti naan jechuun hin danda'amu waan ta'eef waan goonu hin qabnu akkas goone dhiirota kaayiroo jiran immoo gaafii 20ffaadha dhiirota kaayiroo jiran immoo dhiirota Suud Arabiyaa jirantu irra jaalalaan beekamu dhiirota kaayiroo jiran immoo dhiirota Suud Arabiyaa jirantu irra jaalalaan beekamu inni kun waan hawaasni bal'aan beekuudha waan shamarran beekuudha waan dhiirri beekuudha waan manguddoon beekuudha waan dhiiraaf dhalaa osoo hin jenne waan hawaasni kun guutuun beekuudha maaliif yoo jettan nuti dhiironni Suud Arabiyaa jaalalaan raqama waahidiidha maaliif yoo jettan ta'e warri Dubaay nuun rafanii bulan warri Kuweet nuun rafanii bulan warri Kuweetar nuun rafanii bulan warri Baareen warri Bayruut kaayiruma keessaa meeqa jechuudha kan nuun rafee bulu warri kaayiroo dhiironni kaayiroo takkaa dhiira kaayirootii hin fuudhee malee bultii ofii takkaa ilmoo ofii takkaa jireenya ofii kana ho'isu hin arginu sargi jiraan argina sana booda waan tokko nageenyu hin arginu maaliif yoo jarri ol baasanii dudubbatanii wanneedhan kan bira riskii kan biraa cita irra laallu sababni isaa maaliif wanni irri ittiin jiraatanu anaa miti anan komatina warri kaayiroo warri nama waan kana naa barreesse komadhaa dhugaa dubbachuun dirqama waan ta'eef nuti gaafa jaallannu of taanee jaallanneeti waa hedduuta keessaa dhaga'ama dhugaadha suniif jaalalli gargari jaalala keenya dirree baafneeti kan nuti mul'ifnu saniifuu dhiironni kaayiroo wanni isaan jaallatanuuf maallaqaaf yoo maallaqan argine guyyaa lama hoon jena guyyaa lama saniifuu dhiironni Suudii immoo kan beekuuf kan hin beekne hedduu kan Baareen Bayruut Kuweetar dawlaan biyya Arabaa guutuun shamarran keenya wanni isaan rafanii bulanuun dhiira Suud Arabiyaati saniifuu dhiira Suud Arabiyaa jaalalaan raqama waahidiidha kan anaa miti kan jedhe shamarran Baareen Bayruut Kuweetar gaafadhaa akkasii gaafiin 20ffaan kana fakkaata gaafii 21ffaan mudannoon hin daganne qabdaa mudannoon hin daganne mudannoo addaa kan hin qabu hin jiru mudannoon hin daganne kan qobaatti na dhibee qabu hin jiru mudannoon kiyya karuma kana karaa Suud Arabiyaatii fi rakkoo adda addaa arguudha kun immoo waan hawaasni keenya warri biyya kana dhufuun darguudha waan addaa waan hin argan jiru kanuma isin jedha gaafiin kiyya carraa kanatti dhumeera gaafiin kiyya dhumeera carraa kanatti fayyadamii yaada qabdu dabarfadhu galatoomii ulfaadhu atillee galatoomii ulfaadhu gaafiin kiyya kanuma fakkaata kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warri wajjin turtan kabajamaa ulfaadhaan isiniin jedha kanattaan Sudaan ijoollee Oromoo wal hajaalannu wala kabajnu wala guddisnu ijoollee keenya hundaa'u warra YouTube baratanii jiran deema YouTube channel isaanii subscribe godhaa fi kan hawaa tuub jedhaati kottaa subscribe godhaa fi wal haa guddinnu guddisaa intala keenya Oromtitti sabboontitti intala Oromooti sagalee Oromooti kottaati subscribe godhaa nu guddisaa isiniin jedha waan wajjiniin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh